Hojjettoonni hoteela kanaa hundi isaanii warra umriin deemanii fi dhukkuba dafanii waa dagachuu waan qabaniif paastaa ajajanii shorbaa bargara ajajanii shaayiin isin dhufuu danda'a. Abbaan qabeenyaa hoteela kanaa kun lammii Jaappaan maqaan isaa Shiroo Ookin jedhamee beekamu yoo ta'u maqaa hoteelichaas reestooraantii of misteekin order jechuudhaan moggaase. Namoota umriin dulloomanii fi rakkoo dafanii waa dagachuu qaban kanneen yeroo baay'ee namni kaffalee fi hojjechiisu hin jiru. Kanaafuu kophummaa fi hojii dhabtummaadhaan rakkatu. Ani hojii of danda'e waan hin qabuuf yoo ta'es haa ta'uu baatus immoo isaanummaa kun jireenya hawaasummaatti akka makamaniif yaadeetiin kana godhe. Haa ta'u malee hoteelichi akka ani yaade utuu hin ta'in maamiltoonni baay'een dogongora uumamu kanaan bashannanaa qoflaa achumaan beekamtii argatee namoota baay'ee fageenya irraa simachaa dhufuudhaan hoteelaan ani bu'uura irraa jalqaba qabu caaluudhaan galii guddaa naaf argamsiisaa jira. Namoonni muraasni dogongora uumamu kanatti kan aaran ta'anillee kanuma magaalattii qarqara irraa ka'ee dogongoruma kanaaf qoflaaf bashannanaaf jecha gara hoteela kanaatti dhufuus jiru. Nama namaaf waan gaarii yaadu wanni hamaalleen gaariitti jijjiiramee kaffalamaaf jeen nagaa koodhaan madda. Achumaan chaayilaandii sabiskiraayib godhuu viidiyoo yoo isinitti tola laayik godhuu yaada qabaannaan koomentii naa barreessuun dagatinaa horaa bulaa.